Okay, so okay, so this belief continued until Frederick Wooler synthesized urea for the first time inside the laboratory. So yaadni kun hanga yoomitti itti fufee jechuudha. Hanga namni Frederick Wooler jedhamu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1828 urea yeroo jalqabaatiif urea orgaanikii koompaawundii ta'e kana laaboraatoorii keessa synthesize godhutti itti fufee jechuudha. So duraan yaadni jiru yaada maal jedhamu ture orgaanik koompaawundoota tasumaa laaboraatoorii keessa qopheessuun hin danda'amu. So maddi takkittiin isaan irraa argannu eessa living organisms yookaan plants and animals qofa jedhamee yaadamee ture. Garuu yaada kana namni kuffiseenyu namni Frederick Wooler jedhamu kun yeroo jalqabaatiif urea orgaanikii ta'uun isaa beekamu laaboraatoorii keessatti gizee qopheessuudha jechuudha. So reaction inni itti qopheesse reaction harma gadi ilaallu kana. The reaction for the preparation of urea is as follows. So akka harmaan gadi kanatti argannaa jechuudha. Yeroo jalqabaa inni maal godhe silver cyanate aqueous plus ammonium chloride bifa aqueousitiin jiru kana react gizee godhu silver cyanate dhaas jira then ammonium chloride dhaatas jira kana gizee react godhu silver chloride bifa soliditiin jiru fi ammonium cyanate dha argate jechuudha. Then dhumarra maal godhe ammonium cyanate asitti argate kana bifa aqueousitiin kan jiru kana yeroo heat godhe evaporate godhu asitti productiin isaa eenyuute jechuudha. It is urea ka jennuun kanate jechuudha. So urea was synthesized for the first time inside the laboratory by using this reaction. So reaction kana fayyadamuudhaan qopheesse jechuudha. Duraan maal jedhamee yaadamu ture organic compoundoota tasumaa qopheessuun hin danda'amu. Bakki isaan irraa argannu takkittiin eessaa fe'esse jechuudha. Plantii fi animals yookaan nature itself yookaan living organisms qofarraa arganna jedhamee yaadamu ture. Garuu Frederick Wooler maal dalage jechuudha. Haala kanaan organic compoundoota inorganic compoundoota kanneen fayyadamuudhaan laboraatoorii keessa qopheesse jechuudha. So yaadni duraanii vital force theory ka jedhamu sun yookaan life force theory ka jedhamu sun kufuu isaati jechuudha bakka kanatti. Maaliif inni organic compound laboratory keessa qopheessuun hin danda'amu jaa garuu kan ammaan tana hojiidhaan maal godha jechuudha qopheesse harkisiisee jira jechuudha. So ureaan kun duraanuu beekamaadha akka organic compound ta'e beekamaadha. So haala kanaan organic compoundoota laboratory keessatti qopheessuun ni danda'ama yaada jiru irratti hagayame haala kanaan jechuudha. So walumaa gala maal jechuu dandeenya urea was the first organic compounds to be synthesized inside the laboratory. So ureaan kun organic compound jara hunda dura yeroo jalqabaatiif laboratory keessatti maal ta'e jechuudha prepared ka ta'e jechuudha. So the first synthetic organic compound is urea. It was prepared by Frederick Wooler. So nama Frederick Wooler jedhamu kanaan qophaa'ee organic compound isa jalqabaati jechuudha. So the synthesis of urea market laala ammantan urea bifa kanaan qophaa'uun kun market the beginnings of another branch of chemistry called organic chemistry. So damee chemistry haaree takka uumamuudhaaf sababa ta'eef jechuudha. Maareen ureaan kun bifa kanaan laboratorii keessa qophaa'uun kun damee chemistry ta biraa takkaaf yookaan damee chemistry haaree biraa takka uumamuudhaaf sababa ta'e jechuudha. So dameen chemistry sunis maal jedhamee yaamama? It is said to be organic chemistry jedhamee yaamama jechuudha. Organic chemistry nowadays arantana this organic chemistry is the study of hydrocarbons and its derivative. Arantana organic chemistry ku wanni inni qo'atu hydrocarbonota fi derivative isaanii yookaan wantoota isaanirraa uumaman yookaan wantoota isaanirraa derive ta'an jechuudha. Wantoota sanneen qorata jechuudha. So yaada biraa tokko jira amma yaada bakka kana beekuu qabnu akkuma beekamu there are so many millions of compounds of carbons. Compoundota carbonii million hedduudha jira. Elementoota biraa caalatti carboniin compoundii hedduu uumuu danda'a. What is the reason behind?
So kanaaf sababa